Bultoonni sadii aanaa Habroo keessatti loltoota bilisiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixaa Harargee aanaa Habroo Araddaa 32 jedhamu keessatti hagayya 11 2026 loltoonni koloneel Abiyyi Ahmad qonnaan bultoota sadii irratti ajjechaa suukanneessaa raawwachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Ibsaa Mohammad Abdullaa, Hussein Umaree fi Jamaal Zeenuu kanneen jedhaman ta'uun eerameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen qonnaan bultootaa fi abbootii warraa siyaasa kam keessa hin jirre yommuu ta'an sababa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yeroo dheeraa hidhamanii raarfamaa ergaa turanii booda mana hidhaa keessaa baafamanii kan ajjeefaman ta'uu dubbatu. Aanicha guutummaa keessatti yakkichi gaa'isaa fi suukanneessaan akkasii hawaasa meeshaa maleeyyii irratti hidha deddeebiin raawwatamaa jiraachuu hordofee egereen jiraattotaa sadarkaa yaaddessaarra kan jiru ta'uu maddeen dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Aanaa Limmuu keessatti qonnaan bulaan tokko lukkeelee bilisiginnaan reebamee haala ulfaataa keessa jiraachuun himame. Yaala qaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuu ganda Daggam jedhamu keessatti torban lama dura qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Maammoo Yaadataa jedhamu loltoota faashistii bilisiginnaan reebichi hamaan irratti raawwatamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti obbo Maammoon wayitaa ammaa kana reebicha ulfaataa hidhattoonni murnaa maafiyaa PP irratti raawwataniin fayyummaan isaa haala yaaddessaarraa kan jiru ta'uu fi gara magaalaa Naqamtee deemuun yaalarra jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Qonnaan bulaan lukkeelee sirnichaatiin reebame kun badii balleesse qabaate osoo hin taane maqaa ilma keetuu bosona keessaa hidhatee nololaa jira jedhuun yakanii mana jireenyaa isaatii gadi baasuun haala rifaasisaa ta'een reebuu jiraattonni gandichaa heeraniiru. Mataan gabroonfataa koloneel Abiyyi Ahmad goleewwan Oromiyaa cufa keessaa ergamtoota isaa gara jabeeyyii summii diinummaa itti biifuun dhimma ba'uun nagaa uummata Oromoo booressuun dararuu saamuu doorsisuu fi ajjeesuu akka malee jabeessanii jiraachuun ni beekama. Saamichi maqaa waraqaa miseensummaa jedhuun aanaa Jalduu keessatti hawaasa irratti geggeeffamaa jiraachuun ifoome. Bal'ina isaaf Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti shiftoonni Abiyyi Ahmad torban darberraa eegaluun maqaa waraqaa miseensummaa paartii badhaadhinaa fudhachuu qabdu jedhuun guutummaa hawaasa aanichaa irraa dirqamaan qarshii 1,000 guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti saamichi bifa kanaan hawaasicha irratti geggeeffamaa jiru kun naga'ee tokkollee kan hin qabnee fi kaabinoonni sirnichaa tooftaa ittiin uummata saamanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachaa jiran akka ta'es ifoomsaniiru. Kana malees aanicha keessatti ergamtoonni kunneen maqaa deeggartoota wabooti jedhuun hawaasa nagaa hidhuu, reebuu, saamuu fi dararuu hojii idilee isaanii taasifatanii jiru jechuun maddeen odeeffannoo dabaluun himanii jiru. Maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummatni nagaan aanaa Exoosaa keessatti ajjeefamuu fi dararamaa jiraachuun ibsame. Guutuun gabaasa kanaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti murni bilisiginnaa waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun kan durii caalaatti dararaa ulfaataa irratti qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Haaluma kanaan aanaa Exoosaa ganda Sibuu Abaadir jedhamu keessatti namoonni nagaan sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu ni nyaachistuu fi daandii agarsiistu jedhuun ajjechaa, saamicha, achi buutee dhabamsiifamuu, gubaatii manneenii, hidhaa murtii hin qabnee fi yakkootni waraanaa kanneen biroon irra gahaa jiraachuu addeessaniiru. Murni bilisiginnaa maqaa Oromoon aangootti dhufe aangoo isaa tikfachuuf waggoottan torban darbaniif qe'ee Oromootti humna waraanaa bobbaasee mancaasuu jabeessee itti fufee jira. Hawaasni Oromoo murna bilisiginnaan aleellaa cimaan irra qaqqabuu irraan kan ka'e mirga isaa sarbamuun akka bineensaatti dararamee lubbuu isaa dhabaa jiraachuun ni mul'ata. Uummanni Oromoo rakkoo ulfaataa amma sirna PP'n irra gahaa jiru keessaa bahuu kan danda'u qabsoo haqaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru keessatti cichoominaa fi tokkummaan hirmaatee gabrummaa ofirraa qolachuun egeree isaa murteessuun dirqama filmaata hin qabnedha. Dargaggoon tokko aanaa Tolee keessatti hidhattoota bilisiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Yaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Tolee keessatti hidhattoonni bilisiginnaa dargaggoo tokko ajjeesanii gatu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bu'aa warraaqsa uummata Oromoo butuun aangoo siyaasaa impaayera dulloomtee kan qabate murni bilisiginnaa godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Tolee gandaa Aallee Qancii keessatti hagayya 14 2026 galgala hidhattoonni shiftichaa Abiyyi Ahmad dargaggoo maqaan isaa Yaadoo Dandanaa Damee jedhamu kan umurii 23 katee ajjeesanii gatuu jiraattonni ONM'if addeessanii jiru. Akka keessa beektonni gandichaa yaada isaanii ONM'if qoodanitti hidhattoonnii fi kaabinoonni kunneen magaalaa Kusaa'ee irraa ganama akka bobba'anii turan himuun ragaa qabatamaa
namaa hin taaneen ati deeggaraa wabooti ittiin jechuun erga qabanii deemanii booda sababa tokko malee bakka addaa bataskaana aabboo jedhamu biratti geessanii gara jabummaan ajjeesanii darbuu dabaluun ifoomsanii jiru. Gareen waggaa 8 oliif dhiiga ilmaan Oromoo akka qeerransaatti xuuxuu araada taasifatee fi walitti qabama boojamtoota ilaalcha sirna darbee kan ta'e biltsiginnaan sabboonummaa Oromoo akka dubaatti yaadda'uun waraana uummata bakka hin buunetti ergee fixaa akka jiru yoo ta'u guyyoota muraasa darbee ammoo lixa Oromiyaa akka ta'e Baha Wallaggaa naannoo Amaaraa waldaangeessuu fi bakkeewwan birootti garee finxaalessaa ofii gurmeesseen badii tokko malee uummata nagaa Oromummaa isaaniif qofa duguggaa sanyii raawwachuu jabeessee itti fufee jira. Namootni nagaan milishoota biltsiginnaan qabamanii aanaa jajuu keessatti hidhaatti guuramuu fi gara waraanaatti dirqamaan ergamaa jiraachuu jiraattonni himan. Bal'ina isaaf jaalfalmataa lammii. Godina Arsii Bahaa jajuu gandaa bulee muka gurraachaa jedhamu keessatti milishoonni biltsiginnaa namoota nagaa qabanii hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Maqaan namoota hidhamanii jiranii kunneen nu qaqqabeen Muraar Roobdaan, Bilaal Shee Ariifaan, Ta'a Kadir, Darribee Jamboo fi Abbaa Saayimed kanneen jedhaman ta'uun eerameera. Oduu biraatiin ammoo godinichuma aanaa Gunaa ganda naannoo Jaawii iddoo addaa Soolee jedhamutti namoota nagaa humnaan qabanii gara mooraa waraanaatti ergaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Namoota dirqamaan qabamanii gara mooraa waraanaatti ergaman keessaa kanneen maqaan nu ga'e Haajii Jeelaan Ibraahim Duulee abbaa ijoollee 11, Sultaan Kadir Jimmaa abbaa ijoollee 6, Ta'a Kadir Meessoo abbaa ijoollee 5, Jamaal Abdullee Haajii Adam abbaa ijoollee 6, Arbaa Amaanoo Obsee abbaa ijoollee 6, Gazaalii Abbitti Huseen abbaa ijoollee 8, Almaadii Rijaal Abdurrahmaan, Guutoo Qasimaajii, Tolaa Saayidaa Huseenii fi Kiraadiin Xaayiroo Kadir kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni gandichaa eeraniiru. Daandiin aanaa Giddaa Ayyaanaa fi magaalaa Hangarguutee wal quunnamsiisu rakkoo nageenyaatiin cufamuun wal qabatee hawaasni rakkachaa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi magaalaa Hangarguutee bakkoota hedduu keessatti tarkaanfii hidhattoonni Amaaraa fi warreen gadaa komaandoo jedhanii of waaman hawaasa nagaa irratti fudhachaa jiranii wal qabatee geejjibni adda cituun hawaasni rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti tibba kana tarkaanfii hidhattoonni Amaaraa magaalaa Hangarguutee bakkoota garaagaraa keessatti uummata nagaa irratti fudhachaa jiran hordofee lubbuun hawaasa nagaa hedduun bifa nama gaddisiisuun darbaa kan jiru yoo ta'u sababa kanaanis daandiin guddichi aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Hangarguutee wal quunnamsiisu erga adda citee torban tokko caalee jiraachuu dubbatu. Kana malees yeroo ammaa haalli nageenya naannichaa baay'ee yaaddessaa ta'uu kan himan maddeen nageenya hawaasichaa kabachiisuuf garuu gara qaama mootummaa ofiin jedhuutiin deeggarsi taasifame tokkollee kan hin jirre ta'us dabaluun himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo ilaalchisee bakkeewwan adda addaatti uummata bal'aa waliin marii taasisu cimsee itti fufuu beeksise. Guutuu gabaasichaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Eebantuu ganda tarkaanfii fi godina lixa Shaggar aanaa Jubaat keessatti uummata bal'aa waliin marii taasisee milkiin goolabee jiraachuu beeksise. Mariin uummata waliin taasifame kunis dhimmoota kanneen akka hawaasummaa, dinagdee, siyaasa, misooma, barnootaa fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun haala ho'aa fi akkaan namatti toluun geggeeffamuun hubannoo guddaa uumee jiraachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo kanneen arraata biyyoolessa Oromiyaaf heeranii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo waljala hiriiruun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n geggeeffamaa jirutti gudunfaa gochuuf walii galuun dabalataan ibsameera. Waboon diina uummata isaa loluun cinatti haalaa fi yeroo ilaalchisuun akkasumas egeree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti zooniilee waraanaa cufa keessatti marii bal'aa uummata isaa waliin taasisaa jiraachuun ibsameera. Kirkirri lafaa cimaan humna 7 qabu Indooneeziyaa mudate namoonni hedduun akka baqatan taasise. Jaaljiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Kirkirri lafaa cimaan humna 7.7 qabu baha Indooneeziyaa odola Filuurees jedhamu kan mudate yoo ta'u aangawoonni akeekkachiisa sunaamii erga kennan booda namoonni 10,000 lakkaa'aman rifachuun akka fiigan taasisee jira. Jiraattonni naannoo kirkirri lafaa sanbataa irraa mudatetti dhiyoo ta'an galaanni duubatti deebi'aa dhufee lafa ol ka'aa argachuuf fiigan mallattoon sunaamii dhiyaachuu kan danda'u ta'uu gaazexeessitoonni AFP argan.
booda akeekkachiisni kun kaafamee jira. Giddugalli kirkira lafaa gadi fagoo kanaa qarqara kaaba odola kanaa irraa gara kaaba dhiyaa magaalaa Indee irraa gara kiiloomeetira 68 fagaatee akka argamu aanga'oonni Ameerikaa fi Indooneeziyaa himanii jiru. Raafama jalqabaa kana booda naannoo wal fakkaatutti kirkira booda haala cimaan kan uumame yoo ta'u, kunis kan guddina 6.1 qabu dabalata. Yeroo kanatti lubbuun namoota lamaa akka darbe gabaafameera. Dhiiraa fi dubartii tokko jechuun dubbii himaan dhaabbata balaa Beerton Suwaar Peeliitaa Paanjaayitan Jaakaartaatti gaazexeessitootatti himanii jiru. Daataan erga mirkanaa'ee booda lakkoofsi namoota lubbuun darbee fi amma miidhaa kirkira lafaatiin gamoo irra ga'e ifatti ni beeksifnas jedhan.